Har'a gara keessanitti kan dhufeef dallansuu hedduu tokko waan qabuuf hedduu tokko waan mufaddeef namoonni baay'een hojii onlaayinii kun sobaadha jechuun isaanii rakkoo takka hin qabu. Akka kiyyaatti sobaadha yoo jedhan yoo dhiisan rakkoo takka hin qabu. I don't care. Waa'ee isaanii dhageeffadhu. Amma immoo kanarra darbuudhaan wanta hin taane nama qaanamaatiin daldaluudhaaf deemuun hedduu tokko nama aarsa. Oromoo wannoonni ani dhiifi siyaasaa fi dhimma siyaasaatiin wal qabatu wanti hin hojjenneef wanti teknooloojii qofa irratti hundeeffadhee hojjedhuuf gandummaadhaan wanti ani hin hojjenneef guddaan hawaasni kan koo kan Oromoodhaaf bal'aadha. Sammuu xiqqoo an qabu kana keessaa waan xiqqoo ta'e yoo argate isatu na gammachiisa waan ta'eef malee galii isinirraa argadhu miti. Galii osoo kan ta'u taate saatii kan koo gubee viidiyoo edit taasisee gara keessanitti isiniin dhiyeessu. Yeroo ammaa kana namoonni wanti kun sobaadha jechuudhaan nama burjaajeessuu irra darbanii viidiyoo ana haasa'u keessatti sagalee addaan kukkutuudhaan imeejii hin taane akka hin taanetti uumuudhaan karaa pilaatfoormii adda addaatiin gallakkisaatiin jiran. Hedduu kun nama aarsas nama gaddisiisas. Ani hojii onlaayinii soba yoo ta'e soba jettee dhiisuu rakkoo takka hin qabu. Even hojii onlaayinii immoo namni sammuu qabuu fi namni iskilii guddaa qabu, namni dhageettii yookaan immoo dandeettii gaarii qabu, namni aayidiyaa bareeda qabu hojiin an hojjedhu kanarratti seenee nama gaafata. Ana dhiiseet nama biraa. Fakkeenyaaf waa'ee Glow Live application hojii onlaayiniitiin hojjetu tokko yoo isin barsiise waa'ee isaa nama achirratti argamu. Pilaatfoormii kanarratti hojjechaatiin jiru. Admiiniiwwan bal'aan jiran kooyinseelaroota cimattu jira. So isaan bira dhaqee maal godhaa? Ni gaafata, ni hubata. Dhuguma application kun kafalaa jira adda baafataa jechuudha. Ana qofa biraa miti isa biraa dhaqee jechuudha. Ergasii immoo information kana wal sassaabee wanti kun really miti jedheeti murteessa. Namoonni tokko immoo soba jedhan positive idea waan qabuuf yookaan immoo yaada sirrii ta'e waan qabuuf namoota akkasii kana kontaaktii godhee dubbisuudhaaf ni yaala. Maaliifi hubannoon isaan hojii onlaayinii wajjin qaban kun hammam tokko kan jedhu baruu barbaada. Isaan irraas wanta tokko baruu ni danda'a. Ana qofa miti kan isin barsiisu isin irraas waan cimaa bara. So kanaaf nan dubbisa. Yaanni isaan fidan hojiin onlaayinii soba kijiba qofa kan jedhudha. Asirratti real wanta dhugaa ta'e wanti isin hin dhaqabu. Kana viidiyoo kana kan hojjedheef baay'ee namoota hedduu na danqisiifattanii fi na hordoftan. Even namira dhuftanii lakkoofsa bilbilaa kee qabatanii narraa barattan. Namoota immoo broadcaastiiwwan gurguddaa amma isin daawwachaa ooltan, viidiyoo irratti daawwachaa jirtan, fiilmii irratti daawwachaa jirtan, viidiyoowwan gurguddaa irratti hojjechaatiin jiran namoota kanneen hojiin onlaayinii akkanatti hojjetama jennee gara natti finne baakgiraawundii isaanii irratti hennee sirrii hojjechiisnee jira. Hojiin dhabneen hojii bal'aa namootaaf hojjechuu ni danda'a. Even viidiyoo tana isiniif waraabee viidiyoo kana asirratti maxxansuudhaaf hedduu rakkadha. Amma asirratti yoo ilaaltan koomentiiwwan baay'een namoota na dhageeffatan, namoota hedduu na jaalatan irraa kan naa dhufan ni jiran. Koomentiiwwan keessan yeroo baay'ee deebisuun, bilbila keessan yeroo baay'ee deebisuun kan natti ulfaatuuf waa tokko qofaadha. Innis hojii bal'aa qaba. Namootaaf kan sirreessu wantoota bal'atu jira. Weebsaayitii adda addaa diivilooppii godha. Kanarra darbee immoo hojii onlaayiniitiin wal qabate kana irraa kan ka'e rakkoo namootaaf furmaata laachuudhaaf jecha qarshiiwwan gurguddaa namoonni qaban. Fakkeenyaaf YouTube chaanaalii isa kana ilaaladha. Smart Football jedha. Subscriber guddaa qaba. Mucaan kun qarshii 650 ol kan ta'u kan dhabu ture. Garuu kontaaktii na godhee qarshiin inni naa kafale imintiidha. Garuu qarshii 650 kan gara AdSense account isaatti akka galu taasisee fi kenneefii jira. Inni sirraa baafatee itti fayyadamee jira. Kana akka wanti haarawaa tokkotti isiniif kaasuu barbaadeeti miti. Namoonni viidiyoowwan gurguddaa hojjetan, namoonni dhaabbatoota gurguddaa irratti invest godhanii broadcast gurguddaa hojjetan rakkoon YouTube'dhaa isaan qunnama. Kana hunda nan sirreessa. Saatiin qabu. Namoonni kontaaktii na godhan, kontaaktiiwwan gurguddaa kastamarii guddaa qaba. Isa kanneen wajjin kan hojjedhutu more na fayyada. Asirra dhufee viidiyoo isiniif hojjechuu kanarra jechuudha. Garuu immoo namoonni kan koo mana taa'anii yeroo isaaniin gubin yeroo firii qabanitti hojiiwwan onlaayinii xixiqqoo kanneen yoo hojjetan irraa fayyadamu jedheeti viidiyoo isiniif laxafa. Kanarratti dhuftanii immoo soba waan isin ajaa'ibsiisu namni hojiin onlaayinii aan hojjedhu kanarratti soba jedhaniitiin asirra barreessan hundi isaaniitiyyuu torbaan tokkoof yookaan guyyaa sadeef viidiyoo yoo hin hojjetin viidiyoo maanuuf hin hojjenne mu'ee jedhanii warroota na bilbilanidha. Akkaawuntii jijjiiranii akkaawuntii isaanii ni jijjiiranii uummata burjaajessuudhaaf jecha hojiin onlaayinii inni dubbatu kun hunduu soba. Wanti kafalu tokko illee hin jiru. Iskaamara soba kan jedhu hedduu ni arga. Akkasuma immoo namoota na kabajan hedduu fakkeenyaaf asirratti ilaaladha. Koomentii kana abbaa chaanaalii Soofumaraaf galatoomi. Umrii si haa dheeratu.
namni kun waan narraa fayyadameef kana naan jedhe. Asirratti ilaaladha. Dhugaa yaada gaarii irratti dubbachaa jirta jabaadhu. Ilaaladha. Wantoota asirratti argaman dhugaa wallaahi mu'ee ana faan na cinqanii jiranii fala nuuf himi. Waa'ee telegiraamaa irratti telegiraamni nama baay'ee salphisaa akka jiru kan hojjedhe irratti fala nuuf himi. Namoonni na cinqaaranii maaliif akkaawuntiin isaa haka waan ta'eef waan biraati miti. Haka akka hin taane bara dhuurraa jedheen waan biraan goone bar viidiyoo nan hojjedhu. So asirratti ilaaladha. Baayinaansi irraa gara P2P akkamitti ergama? Gaafii na gaafate namni kun poozitiiviidha. Baayinaansi irraa akkamitti P2P akkamitti hojjetamaa kan jedhu jechuudha. Dhugaadha wallaahi kan jedhus jira asirra. Asirra telegiraamni kee akkamitti veerifaayi godhuu danda'a? Gaafii keessaniif immoo yeroon an deebii isiniif deebisu hin qabu waan ta'eef. Firii taayimii hin qabu. Hamma danda'ameen namoota muraasa of biratti qacaruudhaaf amma booda carraan ni godha. Asirratti galatoomii kan jedhu jira. Egaa asirratti wantoota poozitiivii namoonni bareeda barreessan isaan isin argaa jirtan kun hundi koomentiidha. Hundi isaa jechuudha. Isaan kanneen kana hunda deebisuun immoo si dadhabsiisa. Kanarra darbee hojii dhuunfaadhaa qabda. Hojiiwwan gurguddaa hojjennu harkaa qabna. So kanaaf yeroo tokko cal'isuun isti yoo cal'isne isaan furmaata argatiin waan jedhu sammuu kiyya keessatti waan qabuuf jala cal'isa. Ammaan booda garuu namoota akkasii karaa kamiinuu bilook sin taasisuudhaaf qophiidha. Eenyu kee haa taatu bilook. YouTube chaanaalii kan koos akka laalle bilook si godha. Hin barbaachisu waan ta'eef. Yeroo teekinooloojiidha wanta soba ta'eef dhugaa ta'e adda baafachuun nama rakkisu nama sammuu qabuuf riil wanta ta'e jechuudha. YouTube chaanaalii banadhuutii hojjedhu. YouTube chaanaalii biroodkaastiiwwan gurguddaan maaliif hojjetan? Qarshii miliyoona ammaa hojjetan. Andee osoo argitu akkamitti soba jetta? Giloo laayiv namoota baay'eedhaaf kafalaa jira. Osoo argitu akkamitti soba jetta? Sin dabbaruu isin hin dabbaruu Oromoo. Bakka deemtan hundatti bakka rakkoo uumuudhaaf deemuun maalidha? Furmaata yoo barbaade. Even YouTube yoo dhiisee na gammachiisan. Hojii bal'aatu jira. Sammuu kan kee qabaadhu, dandeettii kan kee qabaadhu malee namni si qaxaree si hojjechiisu even hojii kan keessattuu qaxaramtee hojjechuu dandeessa. Namootaan koorsii kan barsiisu qarshii muraasaanii bara. Koorsiidhaan kan barsiisu jechuudha. Even namoota an barsiisetu koorsii isiniif qopheessee isin barsiisan. Namoonni immoo yoo an YouTube irraa viidiyoo aayidiyaa wayii qopheessee yookaan hojii onlaayinii tokko qopheessee yoo an fidin viidiyoo wayii yoo an fidin viidiyoo hojjechuu hin dandeenyetu jira. Viidiyoo kan gosan gara ofiitti jijjiiranii viidiyoo irra waraabanii isin fidantu jira. Waan isin ajaa'ibsiisu immoo namoota akkasittu si qeeqa dhufe. YouTube chaanaalii akkaataatti banatan barsiiftee ergasii immoo hojii onlaayinii gosa gosaan isinii fidaa jira. Gosa kana hunda namni hojjechuu ni danda'a, nam tokkochi hin danda'u. Kana keessaa tokko fulama filadhuuti kasi hojii maalchi godhu hojjedhuudha akka dandeettii keetiitti aayidiyaan kee jechuudha. Malee hojii ana isiniif hojjedhe kana hunda nam tokko hojjechuu hin danda'u. Kana keessaa filadhuuti hojjedhuudha. I think akka yaadutti. Waan isin ajaa'ibsiisu namoonni yuutubaroota ta'an amma immoo baay'ataatiin jiran. Ofii keenya barsiifnee amma baay'isnee jira. Yaada nufinne kana inni fudhatanii fakkeenyaaf appilikeeshinii Glow Live jedhamu irratti namoonni hojjetan baay'eedha. Maqaa kiyyaan amma kan banan soofumar faamiliin kan banan baay'eetu jira. Maaliif maqaa kan kootiin daldalanii jechuudha. Tokkoffaa immoo kan si aarsu namoonni baay'een aan hojii onlaayinii kana irratti fakkeenyaaf appilikeeshinoota kanneen irratti nama qindeessee hundeesseetiin hojjechiisuun nan dhibu. Sa'aatiin qabu waan ta'eef malee. Isaan immoo nama sa'aatii qabanii wanti hojjetan anarraa baranii dhufanii asirraa viidiyoo irraa ni baranii asirraa dhiqanii nama qindeessanii ergasii immoo namni kun sobaadha wanti isiniif dhiyeessu sobaadha nu biratti hojjedhaadhaan. Isaan immoo anaan soba jedhan Glow Live isaan hojjedhu. Isaan immoo namoota jira galmeessanii isaan irratti hojjetan dhugaadha. Viidiyoo osoo ittiin hojjetin guyyaa 3 guyyaa 2 yoo kan turtu taate immoo isaan ni mufatan naa bilbilan even viidiyoo gannuu lakkismoo maaliif viidiyoo sana koopii godhanii irratti hojjechuu barbaadan. Viidiyoo san koopii godhanii viidiyoo waraabuu danda'an. Maaliif content creator ta'uu hin danda'an ka. Waa uumuu waan haaraa fiduu hin danda'an. Waan isin ajaa'ibsiisu isaantu view irraa argata. Ani itti fayyadamaadha irraa fayyadamaadha jedheeti viidiyoo kana isiniif waraabu. Malee na fayyada ani invitation isin argadhu irratti haafu. Rakkoon qabu hojiin hojjennu bal'attu jira. Maayiniin addunyaan teekinooloojiidha bara. Sammuu qabda taanaan waa baay'ee hojjetta fayyaa keetii fi nageenya qabaannaan waa baay'ee hojjechuu dandeessa. So waan baay'ee tokko na gaddisiiseef viidiyoo tana isiniif waraabe. Please warroonni akkasii hin dhaabaadha. Isin hin barbaachisu. Almost hojiin kun hin ta'u jettanii yookaan sammuu keessan keessatti of amansiiftan ta'ee
hojii san dhaabuudha. Pilaatfoormiin kamiyyuu immoo scroll kan ittiin gootu qabda. Pilaatfoormiin kamiyyuu jechuudha. Viidiyoon kan koo yoo sii dhufte scroll godhiitti bira darbi yoo sitti hin tamacha'in. Allaqa. Nama miiliyoona 100 ol qabna Itoophiyaan. Kana keessaa miiliyoonni 60-70 kan ta'u afaan Oromoo dubbata. Kana keessaa namni 100 200 yoo itti fayyadame na gammachiisaadha. Kaayyoon kan koo. Malee nama miiliyoona 60-70 fayyadaadha miti. Akkasitti yaadaadha yoo danda'ame. Hin dandeessanii yoo danda'ame. Waan nama ajaa'ibsiisu irra hedduun keessa warroota gandummaadhaan guutamtanidha. Namoonni wanta hin taane barreessitan jechuudha. Gandummaadha. Waa'ee hojiin online isin tamachoo taanaan hojii kan kee hojjedhuutii buli sammuu kan keetii maaltu si dhibse maaltu si cinqe እንዴ ምንድን ነው ይሄ አይደብራችሁም እንዴ ይደብራል እኮ namoonni እኮ kanaan dura waa'ee exchangeedhaan beekne waa'ee crypto currencyidhaan beekne har'a baratanii jiran narraa jechuudha namoonni waa'ee kaleessa hojiin online ni kafala hin jedhamu ammoo kafalanii fi argameeftiin jira garuu iskiilii isaanii yoo guddifatanii fi barnoota isaanii yoo guddifatan immoo moora irraa fayyadamuu ni danda'an harka kootiin asiin seeni asiin bahin qofti murteessaadha jedheetiin yaadu. Soo kanaaf wanti isin gochuu qabdan yeroo kamiyyuu bakka isin hin barbaachifnetti bira darba. Garuu yaada kan kee fudhataatiin irratti hojjetaa hojii online ittiin hojjetaa ittiin daldalaa maqaa nama balleessuudhaan akkaawuntii jijjiiranii maqaa nama balleessuudhaaf dhufuun hedduu tokko hin barbaachisu. Namoonni damee hojii online irratti hojjetan amma afaan Oromootiin hojjetan baay'een isaanii jiran namoonni naquun nama hin jiranii barsiisaniit waan deebisan kaastamarii isaaniitiif yoo dhaban bilbilanii gaafatan nan deebisaaf maaliif isaanis damee kiyya kana irratti hojjetaa jiranii nama barsiisaadhaanii bakka tokkotti dhibee bakka san yoo isaaniif deebise isaan deebii namoota saniif deebisuu ni danda'ani it is normal maal rakkoo qaba anis ukkoo bakka na dhibe tokkotti waa research godheetiin bakka wayiitti waa argadha waa research godhee jechuudha yeroon teknooloojiidha amma chat GPT yoo gaafatte waan barbaadde siif ibsa artificial intelligence waa baay'ee salphiseetiin jira so yeroo kiyya isinirraa gubuun barbaadu obboleewwan kan koo qaqqaalii warroota isin kabajaniif isin kabajuu fi isinis na kabajan isiniif ammas viidiyoo babbareedduu ta'e isiniif dhiyeessa hojii online akkaataa ittiin hojjettan amma immoo hojiiwwan online aan hojjedhu kana irratti maqaa kan kootiin daldalanii kan isaan sobaadha jedhanii biraandii isaanii ittiin guddifachuudhaaf warroonni kaan hedduun isaanii jiran namoota kanneen adeemsa keessa saaxilaatiin deemu adeemsa keessa pilaatfoormii kan koorraa hundaa yoo irraayyuu biloog gochaa deema rakkoo takka hin qabu biloogiin kan uumameef kanaafi garii immoo namoonni na hordoftanii fi rakkattan amma fakkeenyaaf viidiyoo tanatti aantu irratti isiniif waraaba hojiiwwan online kunneen kan paartiidhaan hojjettan live irra seentanii hojjettan ID kan kootii yoon galmaa'in namoonni isin galmeessuu hin danda'an even warroonni afaan Oromoo dubbatan ati nama jalaa biraa jalatti galmoote taanaan ofitti fuudhanii isin deebisan an namoota isaan galmeessan immoo isaan biraa dhufanii isaan biraa deebii dhaban nan keessummeessan deebii ni kennaaf kuni maalidha inaaffaadha guys waan haaraa burqisiisuu yaalaadha kan keenyatti fayyadamaatiin immoo as deebitanii nurratti hojjetina ingaa kanuma isiniif ibsuudhaaf warroonni paartii irratti Glow Live irratti Wahadaa irratti akkanumallee haala irratti ammaan booda gareedhaan isin hundeessaa isin qindeessaa wajjin hojjenna. Fakkeenyaaf warroonni haala kanaan nama 30 invite godhe yookaan immoo pointii miiliyoona takka argadhu isiniin jedha Glow Live yeroo ammaa kana withdraw ni godha yoo ta'e jettan yookaan immoo exchange godha jettan. Rakkoo kana furuudhaaf gareedhaan yoo hojjenne namni 10 gahaadha. 100 koinii walitti yoo baafne nam tokko furmaata kenna. Itti asirratti nan hojjedha. Amma indoom hillikii na qabsiiftanii jirtanii nama baay'ee of jalatti gurmeessee ni hojjechiisa. Sa'aatii qopheessee fi sa'aatii qabu keessa even halkan maan hojjenne wanta biraa. Sa'aatiin qabu jedheetan koomentii keessan kanneen kan amma asirratti argitan kanneen kan isiniif hin deebisneef sa'aatii dhabeeti. Hojii bal'aa hojjedha waan ta'eef. Rakkoo YouTube warroota gurguddaa qunnamuutu jira. Rakkoon AdSenseedha, rakkoon kafaltiidha. YouTube channel isaanii gurguddaadha, qarshii gurguddaadha kan kafalu. Isaan kanneen sirreessuudhaan YouTube channel isaanii yeroo seera YouTubeedhaa cabsutu jira. Isaan kanneen sirreessuudhaan yeroo baay'ee waa'ee rakkoo YouTubeedhaan wal qabate guutumaan guutuutti cover godhee kan irratti hojjetaa jiru. Isa kanneentu biizii na taasisa malee isin hundeessee isin qindeessee sa'aatii 24 asirra taa'ee hojjechiisuu hin dadhabne. Ammaan booda bilbiloota garagaraatu jira na bira rakkoo takka hin qabu. Bilbila amma ittiin waraabaa jirullee bilbila kunillee bilbilaadha kan biraas jiran.
Adminii isiniif kenna sa'aatii 24 isin hojjechiisa. Ibsa bal'aa wajjin, furmaata gahaa wajjin, wanta gahaa wajjin. Kan isin rakkisee amma akkamitti hojjechuu kana deemudha. Karaa ittiin baafannuutu isin rakkisee live irra dhuftanii wajjin taa'uu barbaadanii namoota kaawwan bira ni taa'a yoo jedhan isaan afaan Oromoo dubbatu bari isin ari'u. Maaliif eebaluun galmooftee isin jedhan soofuma raappiidhaan galmoofte. Namoota isaanii immoo kan bira dhufan namoonni ari'ini. Hara hinaaffaan akkanaa isin gahaa Oromoo isin dabbaru isin dabbara. So isin hojjechiisuudhaaf qophiidha. Viidiyoo kanatti aantee waraabdu. Waraabutu jira. Viidiyoo san daawwadhaa. Ergasii immoo hojii online wajjin hojjenna. Kottaa direct. Lakkoofsa bilbilaa kan koo asirratti argama. Username kan koo asirratti argama. Ammaan booda activeedha. Yeroo baay'ee busy waan ta'uuf hojii biraatiin komentii keessan isin hin deebisu dhugaadha. Message keessan isin deebisu dhugaadha. Bilbila keessan isin deebisu. Sababni isaas busy. Amma immoo nam tokkos ta'e lamas ni qaxara ammaan booda namoota kanaan dura of biraa qabu xiqqoo isii waan of biraa dhabeef rakkadhe. So amma namas taanaan ni qaxara ergasii isin hojjechiisa. Rakkoo takka hin qabu. Furmaata guutuu wajjin. Guys, nurraa barachaatiin afaan nutti banuun akkam nama dabbaru nama dabbara. Kanaaf warroonni yaada kiyyaa isiniif galee naaf hubatta warroonni kabajan isin kabaja warroonni isin kabajne immoo block isin godha. Rakkoo takka hin qabu. Isin ani ilaalina barbaachisaa taanaan. Oromoon kun nama beekamtii qabu tokko Hacaaluu feerroo bituurraa gara qeerroo bituurraa gara feerroo bituutti jedhaniitiin Facebook fi miidiyaa adda addaa irratti miidiyaan gurguddaa walitti aansee torbaan tokkoof niyyanii ergasii immoo torbaanii booda Hacaaluu dhabdan. Erga dhabanii immoo namoota kaleessa Hacaaluun qeerroo jirturraa feerroo bituutti deebi'eetti jira jedhantu boo'ee jalqaba. Jalqaba kan boo'isa. Nama tokko ija erga keessaa balleessitee booda akkamiin boottaati. Guys, sammuun keessan haa hojjetu.